Attam jirtu ijoollee Oromoo, saba Oromoo, qarree Oromoo, qeerroo Oromoo, nagaa keessanii, fayyaa keessanii attam jirtu. Yeroo dheeraadhaaf immoo badeen ture. Akkuma dubbiin jajjabaateen wanti haala ammaa yeroon itti ilaaluun barbaachisu akka barbaachisetti waan hin dhiyaadhuu fi si'a baay'ee daddafee hin dhufu. Mee walii keessanii fi sheer godhaatii waan natti dhaga'ame haala yeroo ammaa kana akkamittiin akkan ilaalu. Haalli yeroo ammaa kun maal fakkaata? Maaltu nu baasa? Isa kamtu nu baasa? Isa jedhu ilaaluudhaa fi wajjiniin ilaalla. Haala kana ilaalla. Haalli kunii baay'ee haala akka suuta ilaalamuu qabu. Haala amma biyya keessatti dhalataa jiru kuni baay'ee faastii cheenjii gochaa jira. Gara kamitti adeemaa jira? Gara kamitti adeemaa jira? Eenyu fa'itu nu bira dhaabachuu danda'a? Eenyu fa'itu gara keenya dhaabachuu dhiisaa? Maaltu ta'a? Maaltu nutti dhufaa? Saba keenyatti maaltu dhufaa? Inni jedhu kuni dhugaadhumatti baay'ee ilaalamuu barbaachisa. Maaliif yoo jettanii amma haalli nuyi keessa jirru kuni haalli keessa jirru kuni baay'ee walxaxaadha. Baay'ee walxaxaa waan ta'eef suuta jennee tokko tokkoon deemuu ferenca'uu diiguu gargar diiganii inni isa kamtu isa kamii wajjin deemu. Nuun immoo attamitti kana keessaa ba'uu dandeenya. Attamitti naavigeetii goona rakkina jiru kan attamitti ilaallanni jedhu baay'ee barbaachisaadha maseera. Kanaafanii egaa har'aa waa kana dubbachuudhaaf dhufe. Mee please hamma dandeessanii sheer godhaatii hamma dandeessan sheer godhaatii giruuppii keessanitti nama beektanitti wal dhageessisaatii hin haasofna. Yoommoo addana irratti gaaffii qabaattanis asuma irratti katabaa. Hamman danda'e dubbiseetaniini deebisuu yaala. Hamman danda'e dubbiseetan waan an danda'e dubbisuu yaala. Wajjinuma keessa jirra kana hamma dandeenye walii wajjin hojjennaa jechuudha. Maaliif balaan kun hunduma keenyatti dhufee, saba keenyatti dhufee, nutti dhufee balaa nurra jirudha. Deebii argachuu kan qabudha. Karaa kana saaquutu nurra jira. Daandii kana caqasuun nurra jira. Daandii kamirra deemna inni jedhamu kuni hunduma keenyaaf barbaachisa. Kanaafi mee haala amma jiru kana maal fakkaataa isa jedhuun xiqqoo ishee tuttuquu barbaada. Haalli amma jiru kuni haala sodaachisaadha Oromoodhaaf. Sodaachisaadha jechaa baana. Haala sodaachisaadha yeroo jennu akka salphaatti waan ilaalamuuti. Oromoon utuma dhiibamuu, utuma deemuutu osoo hin jaallatin filannoo jabaatti dhiyaataa jira. Filannoonni filatu yookiin filannoo isa balleessuudha yookiin immoo filannoo isa jiraachisuudha. Akka sabaatti, akka nama daangaa tokko qabuutti, aadaa tokko qabuutti, afaan tokko qabuutti, biyya tokko qabuutti walii wajjin jiraachuudha. Yookiin immoo Habashaan diinni nyaaphi Oromoo humna nu caaltee nu cabsitee akkuma kanaan dura waggaa dheeraadhaaf deebitee nu bituudhaaf deemti jechuudha. Maali kun hundumtuu harka keenya keessa jira. Nama harka hin jiru. Yoo haala kana akka gaariitti handeliin goonu ta'ee akka gaariitti ilaallu ta'ee dhiigoodhaaf deemna ta'ee wal balaaleffachuudhaaf wal cabsuudhaaf inni tokko isa tokko irratti ejjetee nyaapha biraa waa bu'aa butachuudhaaf deema ta'e wal balleessina. Yoommoo akka saba tokkotti walitti dhufne walii wajjin mari'annee haala kana walii wajjin xiinxallee kanatu nu baasa diinni kanatti adeemaa jira nu immoo kana nu baasa jennee deemna ta'e immoo gara gaariitti baana isa jedhu qaba. Mee nyaaphi keenya kun attamitti jiru akka inni ilaalutti nyaaphi keenya maalitti jiru? Attamitti jira maal hojjetu inni jedhu kuni baay'ee barbaachisaadha. Eenyurraan isinii jalqabaa
mee Abiyyi irraa isinii jalqabu barbaada. Doktor Abiyyi irraa isinii jalqabu. Doktor Abiyyi fi ijoollee Habashaa, ijoollee Nafxanyaa, ijoollee Amaaraa akka isaan itti deemaa jiran waan isaan fooloo gochaa jiran isin agarsiisuu barbaada. Ijoolleen Habashaa, ijoolleen Amaaraatii fi ijoolleen Nafxanyaatii fi daldaltoonni isaanii kan isaan barbaadanii Itoophiyaa tokkoome sana uumuu barbaadu. Kuni hunduma keenya biratti beekamaadha. Keessa deemuun danda'u. Itoophiyaa tokkoome Itoophiyaa lu'alaawwinnetis jedhan Itoophiyaan olaantummaa Itoophiyaa sana, naashinaalizimii Itoophiyaa sana, isa olaantummaa Itoophiyaa sana barbaadu. Kun beekamaadha. Hundumti keenya common understanding qabna. Rakkina hin qabnu kanarratti. Hiikaa nu barbaachisu. Well, okay. Eega kana ta'e kana gochuudhaaf immoo approachiin isaanii garaagara babba'a. Inni tokko akka Minilikitti cabsee, qalee, reebee, harma muree, harka muree, calii calanqootti darbatee, ajjeesee, lafarra gototee, lafarra ari'ee, jilbeenfachiisee, hidhaa keessatti darareetu mo'uutu narra jira Oromoo kan jedhu qaba. Giruuppini tokko immoo mo'uchuma kanayyuu immoo abshaalummaadhaan akka Haayile Sillaaseen godhetti dippiloomaasiidhaan ijoollee ofiillee gadi baasanii itti heerumsiisuudhaan, ijoollee ofiisaanii gadi baasanii itti heerumsiisuudhaan waan akkas akkasiitiin bira geenya kan jedhu jira. Amaarri kun, Habashaan kuni bakka lama jirti. Keessumatti warri eliitiin Habashaa, warri dippiloomaasiin Haayile Sillaasee galeef kuni, warri irra turan kuni kan isaan barbaadanii dhaqanii ajendaa isaanii isa dhokataa sana agarsiisuun barbaadan. Ajendaa isaanii sana isa Oromoo cabsuu jedhu ajendicha fuudhanii gadi hin ba'an. Waan kan biraadhaan sugar kootii godhanii dhadhasaa cululussanii dhufu. Warri kan biraa, warri ignorantiin immoo isa kan Minilik sana barbaaddi. Egaa jarri kuni lamaan iddoo tokkotti wal argu. Warri yaada Minilik geggeessuu fi warri yaada Haayile Sillaasee geggeessu lafa isaan itti wal argantu jira. Lafi isaan itti wal arganii maa inni Oromoo naashinaalizimii, sabboonummaa Oromoo bal'eessuu irratti wal argu. Isa irratti common understanding qabu. Yaadi isaanii tokko, ejjennoon isaanii tokko. Ejjennoon isaanii tokko. Garuu approachii sana irratti garaagara babba'u. Approachiin isaa garaagara. Amma Abiyyi yeroo dhufee eenyu tappiilii godhe gaa? Eenyu tappiilii godhe? Abiyyi yeroo dhufu Minilikiin faarsee yeroo jalqabutti Habashoota warra Minilikiin humnaan cabsuu, Oromoo bal'eessuu, Oromoo caccabsuu, Itoophiyaa kana lu'alaawwinnati Itoophiyaa isa jedhan kana fiduudhaaf warra yaadan, warra politikaan addunyaa baay'een gallee, warra ammatti cabsinee arganna bira geenya warra jedhu sanatti baay'ee appiilitti godhe. Common Nafxanyaadhaa fi Amaaraa fi daldaltoota isaanii warra Oromoo keessa jirutti appiilii godhe. Kanaaf baay'ee isanii harka reebaniif. Warri immoo eliitiin immoo warri akka keessumatti akka Daawit fa'aan, warri akka Kaasaa Kabbadee fa'aan, warri akka Masfii Waldamaaraan fa'aan immoo isa kana hin barbaanne isaan. Maaliif inni kuni dizaasteritti isaan geessuu danda'a. Kanaaf dhossanii dhoksaadhaan Abiyyi isaanii wajjin harka lafa jalaatiin hojjete akka nu bal'eessu kana barbaadu. Garuu common interest isaanii naashinaalizimii Oromoo cabsuudha. Kana barbaadu lamaan isaanii. Amma gaa Abiyyi nama gooftaa afaan kaa'u utaalee dhumatu istiraatejii isa kan warra bal'aa sana warran jedhe warra Habashummaa warra kan Minilik approach Minilik warra barbaadanii all of a sudden isa fudhatee ka'e. Isa fudhatee yeroo ka'u Oromoodhaa fi dantaa tokko hin qabu. Namni poolitikaa beeku tokko saba bal'aa hammana ga'u Minilik saba hamma kana madeessee calii calanqootti darbatee madaa hamma kana harka muree harma muree mootummaa ijjeere kana namni faarsee ka'u maqaa Oromootiin dhalachuus hin danda'u, gara fuulduraattis hin jiraatu, kanaan duras hin turre. Hin jiraatus namni akkasii. Kuni complete ignorance dhuma. Yeroodhaa fi warra low classii, low level understanding warra qaban gammachiiseera.
harka isaanii rukutan. Isaan duwwaa miti Oromoo baay'eetu rukute harka. Oromoon kanumti poolisii ispiichiinsaa gaafa inni dhufe sana kan warri dhaga'anii Abiyyaan Oromoodha. Oromoo keessaa OPDO keessaa waan ba'e duwwaadhaa fi kan harka rukutan baay'eetu ture. Waan rukutanii ammatu galagaltanii gaafatan waan harka rukutaniif hin beekan. Waan duukaa fiiganiif, waan footogiraafii duukaa, waan maraataniif iyyuu hin beekan. Warri kan biraan immoo warri eliitiin Habashaa immoo maaliif sappoortii godhan? Isaan immoo kan isaan sappoortii godhaniif naashinaalizimii Oromoo nuu bal'eessuudhaaf ka'e. Minilikiin faarsee maal jedha? Immediately deebi'ee maal jedhe? Sabboonummaan Oromoo jedhe. Sabboonummaan Oromoo bal'eessee jedhe. Kanaaf sabboonummaan baduuti qaba. Amma gaa sabboonummaa isa kamtu dhufuutu irraa? Sabboonummaa Itoophiyaa. Sabboonummaa Itoophiyaawummaa. Sabboonummaa Itoophiyaa isaa kan Minilik sana. Sabboonummaa Itoophiyaa isa Oromoo garboomse sana. Sabboonummaa Itoophiyaa lu'alaawwinnatii isa fidu sana. Karaa sanatti giirii godhee Abiy. Amma egaa maaltu dhufe? Utuu isaan hin beekini, Habashoon utuu isaan hin beekini, Amaarri nambariin isaanii xiqqaadha. Ilaalennaan yeroo isaan galagalanii Walqaayitiin harkaa ba'e, Agawuun harkaa ba'e, Qimaanti harkaa ba'e, amma inumayyuu seensasiin hin fuudhamu, namni lakkoofsi nama lakkaa'uun hin barbaachisu kan jedhutti deemuutti kaane Habashaa. Kuni naasuu burjaajii tuume kanaafit humnaan dhaqanii Qimaantiin qalan. Achii darbanii warra Gumuziin qalan. Maaliif nuyi hin sodaanne feekii kan ta'e jagnummaa uumuudhaaf waan akka saayikoolojii tokko uumuudhaaf kana godhan. Malee dhuguma ofii jabaatanii miti. Amma gaa mee waan Abiy godhe kanaan isinii ibsa. Amma naashinaalizimii kana maaliif bal'eessuu barbaade? Naashinaalizimii kana kan inni bal'eessuu barbaadeefi si'a baay'ee naashinaalizimiin sabboonummaanii biyya koo jedha, saba koo jedha, lafa koo jedha, aadaa koo jedha, afaan koo jedha. Sana yoo bal'eessite malee saba tokko bal'eessuu hin dandeessu. Sana yoo bal'eessite malee saba tokko risoorsii isaa qabachuu hin dandeessu. Kanarratti immoo Habashoonni durii naashinaalizimii Itoophiyaawwinnati isa jedhuun kan isaan ka'anii at the expense of Oromo. Risoorsii Oromoo waan qabaniif tokkoffaa ofii oonii godhu warra Awurooppaa warra isaan gargaaruu fi abbaan fedhe dhufee lafa Oromoo yoo reeppii godhe dhimma isaanii miti. Kanaaf Itoophiyaan kadhatu inni Itoophiyaan kuni warra Habashaas gargaaree warra alaas waan gargaaruu fi sana wayya isa jedhutti giirii godhan. Oromoon inni of wallaale immoo dhuguma sabboonummaan nu balleesse kan jedhu fudhachuutti ka'e. Oromoon ni of wallaale sabboonummaan nu balleesse. Sabboonummaanii nuun balleesse isa Abiy jedhu kana naaratiivii Abiy kana fudhatee deemuutti ka'e. Amma gaa karaa amma sabboonummaan Oromoo cimaa waan dhufee fi gara hin deebifne waan ga'anii fi humnatti ce'an gaama. Hin jarjaran. Amma gaa even warri Amaaraa, warri eliitiin Amaaraa Oromoo haa cabsu malee baay'ee ekspoozii nu godhee kan jedhan qabu warri Amaaraa. Warri eliitiin Amaaraa baay'ee ekspoozii nu godhee kunii eessaan nu hin ga'u. Akka isaan jedhanitti akka Daawud fa'aa pirogiraamii baasanitti dafee osoo Oromoo dhaqee hin miidhin utuu cuubee fuudhee madaa Oromoo hin caqacaqin dura dafee konstituushinii sana balleessee federaal konstituushinii sana diigee gara yuunitariitti waan geessu paarlaamaa kan biraa ijaaree nu ceesisa kan jedhu abdii godhatan. Inni piroomisii sana godhee yeroo as galagalu Tigireen addanaan jirti, Walaayitaan jira, Oromoon jira. Hamma kana caccabsuu hin danda'u. Humna sanaayyuu hin qabu Abiy. Amma inni mataasaa confused ta'eera. So kana keessatti gaa warri isa bukkee dhaabatanii harka afarsanii homa tokko distractionii empire kanaa oolchuu hin dandeenye. Maaliifi Habashaan empire Habashaa hinuma diigama. Already diigamuu jalqabeera. Kana oolchuu hin danda'an. Maaliifi yoo uummanni Oromoo dhuguma gaaffiin koo gaaffii dhugaati. Gaaffiin mirgaa gaaffii dhugaati. Gaaffiin risoorsii irratti ofii kootii murteessuu inni jiru gaaffii dhugaati jedhee itti amanu ta'e
distract Oromoon kuni equation sana keessaa ba'uuchuun empire diigamu jechuudha. Kanaaf hojjetaa turre waggaa meeqaga. Oromoon resource isaa irratti murteessu jechuun Amaarri olaantummaan isaa cabee jennaan biyyi Habashaa sun hin jiraatu. Oromiyaan hinuma ijjeeramu. Kana egaa amma inni baay'ee isaan sodaachise. Isaan maraachaa kan jiru naashinaalizimii Oromoo dhaabuu dadhaban. Naashinaalizimiin Oromoodha maaliif walitti gaaffii Oromooti wajjin walitti ejjee jira. Yeroo hundumaa naashinaalizimii amma har'aa yeroon ilaalu raabaa doorii irratti ba'ee tokko sabboonummaan Oromoo baay'ee gadheedha. Sabboonummaan nu balleesse. Oromoo ta'eetu Oromoo takka jedha. Sabboonummaa jechuun maal jechuudha? Sabboonummaa jechuun biyya koo, risoorsii koo, afaan koo, aadaa koo, daangaa koo jechuudha. Kanatu gadheedha jedheetu raabaa doorii irratti raabaa doorii OPDO miidiyaa irratti gadi ba'ee haasa'a. Maal jechuudha? Kana jechuun kampeenii guddaa jalqabaniiru. Kampeeniin isaanii kun maalni tokkoffaa naashinaalizimii kana yoo cabsine malee waboo cabsuu hin dandeenyu isa jedhutti adeemu. Konkuluushiniin isaanii maalni dhaqanii waboo rukutuun nurra jira. Naashinaalizimii kana cabsine waboo achumaan cabsina isa jedhutu uummata Oromoo konfiyuuzii gochuu barbaadaa jiru jechuudha. Inni kun egaa kana. Amma Oromoon kana keessatti shoora akkamii taphachuutu irra jira. Nuyi akkitti waboon deemaa jiru waan sirriidha. Ofirraa loluu, lafa qabachuu, saba isaa barsiisaa deemuun waan sirriidha. Haa ta'u malee karaa poolitikaa yoo dhufe waboon nagaa barbaadna jechuun isaa likkiidha. Biyya nagaa keessa jiraachuu barbaadna jechuun isaa likkiidha. Haa ta'u malee waboon kan inni jechuun irra jiru amma nuyi uummati Oromoo choizii haa qabaatu. Gaaffiin Oromoo uummata Oromootti dhiyaatu. Uummanni Oromoo referendamiitti dhiyaatu. Yoo barbaade Itoophiyaa wajjin hin jiraadha jedhu. Yoo barbaade immoo kophaa koon jiraadha jedhu. Mirgi haa kennamuufiidha kan isaan jechaa jiran. Kun immoo legitimate questionidha. Kan achi burqaa jiru. Uummanni Oromoo choizii haa qabaatu. Uummanni Oromoo referendamiitti dhiyaatu. Haa gaafatamu. Akkuma Eertiraan gaafataman. Eertiraan dhumarratti maal jedhan? Nuyi hin barbaannu jedhanii sokkan. Referendamiitti dhiyaatan. Uummata Oromootiif opshiniin kun haa kennamu. Filannoon kun haa kennamu isa jedhu irratti hamarii gochuudhaa fi kan inni calqabe tarkaanfii inni jalqabe likkiidhaan jedha. Kan addana keessatti iddoo dhabu eenyu yoo jettanii political organizations amma biyya keessaa galanii dhaqanii OPDOdhaa wajjin hojjetanii chaansii hin qaban gaaffii akkasii dhiyeessuu hin danda'an. Isaanii akka jirutti OPDOtti meeltii godhaniiru. OPDO'n waan barbaadde waan ajajjedu waa hojjetu malee isa jalaa ba'anii homma tokko gochuu hin danda'an. Mirga sana iyyuu hin qabanii jechuudha. Amma gaa attam goonaadha. Maaltu ta'uutu irra jira? Amma yeroo ilaallu haala xaxaa kana walitti qabnee yeroo ilaallu diraamaa isaan hojjetan kana confusion isaan geggeessan kana yeroo agarru step by step garri isaan itti deemanii naashinaalizimii Oromoo balleessuudhaa fi waboo rukutuudhaa fi kana kanatti adeemaa jiru. Kana uummanni Oromoo beekuutu irra jira. Kanaaf gaanni nuyi wawwaataa turre. Uummati Oromoo naashinaalizimii balleessuu waboo rukutuu jechuun naashinaalizimii balleessuu jechuudha. Naashinaalizimii balleessuu jechuun gaaffii Oromoo balleessuu jechuudha. Naashinaalizimiin sabboonummaan gaaffii Oromootii wajjin gargar ba'uu hin danda'u. Tokkicha lamaan isaa tokko. Kanaaf sana gargar baasanii uummata Oromoo waboo rukutuu waan barbaadaniifitu amma gaa diraamaa isaanii jalqaban. Kanaan dura himneera. Kan isaan Daawud fa'aa fidanii footoo wajjin ka'anii kana goona sana goona jedhanii iyyaa ba'aniifi kan isaan iyyaa ba'aniifi maal gochuudhaafi kunoo poolitikaa hoogganni ABO'dhaa galee harka kenneera. Kunoo nuyi waraana hin qabnu jedheera. Ammaa booddee hin rukunnaa. Waboo rukunna waboon shiftaadha. Isa jedhu sana waanii argachuudhaaf waboo kana legitimacy dhoowwachuudhaaf uummata itti kaasuudhaaf uummanni egaa maali hooggannoo galeera amma gaa waboonii galuu qaba. Hoogganni galeera yeroo jedhani deebiin gaaffiin Oromoo deebi'eera.
kana galagalchee namni gaafatu hin jiru. Hoogganni attamitti gale, attamitti dhufanii achi galan, maal jedhan hoogganni galeera yaa maal jedhan gadi ba'anii nuyi har'a waboo hin hoogganaa hin jiru. Waboon nur kan jiru. Waboo uummata Oromootti gurri isaanii hin dhagaa uummata Oromoo warra akkasaa ta'u. Gurri isaanii hin dhagaa. Kunii keessaan qabnudha kunoo uummatatti ilaanneerra jedhan. Keessaa galleerra isa jedhan achi as deebisanii dhufaniitu amma immoo amma suuratti ganaa fidu. Ganaa si'a meeqa deddeebisanii fidu jira kana. Jira kana wajjin footoo ka'u ganaa akka isaan gadi ba'anii haasa'an godhu ganaa gudiin meeqa gadi yaa'uudhaaf deemaa jira. Kanaaf uummati Oromoo kutatee kan nu baasu waboo duwwaadha jedhee waboo duwwaa wajjin dhaabbachuu barbaachisaadha. Kanaaf waboo rukutuu jechuun sabboonummaa Oromoo rukutuudha. Sabboonummaa Oromoo rukutuu jechuun gaaffii Oromoo destroy gochuudha. Once and for all. Kanaga inni isaan kampeenii har'a raabaa doorii irratti jalqaban. Kampeeniin jalqabame kun maa inni kampeenii isaan jalqabanii naashinaalizimii rukutuudhaaf. Sabboonummaa Oromoo rukutuudhaaf fi xiyyeeffannaa isaan ka'anii waboo itti rukutuudhaaf. Waan kan biraan hin jiru. Wabooni nu didee kunoo hoogganoonni isaanii galanii isa jedhu. Egaa har'a tooppikiin koo inni guddaanii konfiyuuzinii kanan kiliiriisinii gochuu barbaada. Yeroo adda bilisummaa Oromoo jalqabne akka ijoollee yuunivarsiitii barattoota yuunivarsiitiitti akkamittiin tireenii nu godhan. Hoogganoonni yeroo sanaa, hoogganoonni dhugaa, hoogganoonni bilisummaa Oromoo isa dhugaatti amanan keessumatti warra akka Baaroofaa, warra akka Abboomaa Mitikuu, warra akka Gadaa Gammadaa, warra akka Magarsaa Barii, warra akka Guutamaa Hawaas, warra akka Nadhii Gammadaa, warra akkas akkasii kun, warra akka Igga Zubantii kun. Warri kuni akkamitti tireenii nu godhan nu gaafadhaa isinitti hima. Akka isaan itti tireenii nu godhanii tokkoffaa nuyi akka qixaranyaatti akka nuyi utaallee emooshinaalii keessa nu barbaanne. No dubbisaa nuun jedhan. Study circle nu qopheessan. Study circle lafa jirru hundumaatti namni hundumtuu hin dubbisa. Kitaaba dubbisaa, filosoofii sana dubbisaa, maal nu barbaachisa jennaa irratti diskasii goona, gaaffii gaafannaa, chaalenjii isaan goona. Likki akka Shaabiyaaf akka TPLF'n gochaa turan. TPLF fi Shaabiyaan akka isaan gochaa turan ijoolleen OLF waboo yeroo sana ijoolleen OLF yeroo sana halkanii guyyaa kitaaba dubbisaa turre dubbisaa turre irratti haasa'aa turre irratti diskasii gochaa turre. Nuyi kan nuyi abaa'ootti dabalamne kaadiree dabballee abaa'oo taane kan nuyi itti dabalamnee hojjetaa turre miseensa taane itti amanneeti. Pirinsipilii sanatti amanneeti. Pirinsipilicha amanne. Amma nama lamatu jira. Namni tokko nama ilaala. Nama ilaala, ganda ilaala, gosa ilaala, abalu akkas hin jenne ani hin ta'uudha. Pirinsipilii dhimma hin qaban. Dhimmi hin jiru waa'ee pirinsipiliidha. Isa kana inni Oromoo miidhaa jiru. Kani waboon sadarkaa kana akka inni ga'u kan godhe. Addi bilisummaa Oromoo akka inni sarvaayivii godhu kan godhe. Saabotaajii meeqa hoogganni kan godhe. Hoogganni adda bilisummaa Oromoo waggaa 27 saabotaajii isaan godhan. Kana hundumaa dandamatee kan inni addana jala ga'ee fi namoonni pirinsipilii sanatti amanan. Walabummaatti kan amanan. Bilisummaatti kan amanan waan turanii. Waan jiraatanidha. Waan lubbuurra jiraatan isa tokko. Lammata immoo pirinsipiliin suni uummata dhiiga uummataa veenii uummataa keessa bilisummaa waan jedhu waan galeefi. Kanaaf keessaa baasuu dadhaban warri Baaroofaa biraa hafee achas galagalanii warri amma Itoophiyaa Dimookiraatessina jedhanii hoogganoonni iyyan kuni waan danda'an hundumaa godhaniiru. Naashinaalizimii Oromoo balleessuudhaa fi pirinsipilii sana diiguudhaa fi namoonni isaaniin akka waan itti amanatan jiru. Akka xaa'ooti isa jedhani akka nama waaqa wayiitti amanii duukaa deemantu jiru. Hin jiru. Namoonni nu beennu namni akka nama tokko gandaaf jedhee biyyaaf jedhee yookiin obbolummaadhaaf yookiin firummaaf jedhee ija dunuunfatee kan duukaa deemu jiru. Namni kun egaa pirinsipilii hin beeku. Maaliif akka dhaaba kanatti dabalamee hin beeku?
Pirinsipiliin dhaaba kanaa maal akka ta'e hin beeku. Kaayyoon kun maal akka ta'e waan hin beekneefi kanaa wajjin kan deemantu jira. Kan biraan immoo abbaan fedhe boollatti gadagalu ani kan hin barbaadu kaayyoo kooti kan jedhus jira. Kaayyoo kanatti ciccineeti gaa kan nu yaafne. Saba Oromoos kaayyoo kanatti cichee hafe. Har'a wal'aansoo kana gara fuulduraatti kan dhiibaa jiru eenyu yoo jettani saba Oromooti. Saba Oromootu dhiibaa jira bara. Eenyu harkayyuu hin jiru wal'aansoon kun. Kanaaf sabi Oromoo immoo har'a waboo hammatee waboodhaa wajjin deemaa jira. Maal taatu gaa? Warri raabaadorii irratti ijjitanii, warri dhattanii waboo qabsiifna jettanii, warri daldaltanii, warri achi fiidan maal gochuuf jettu? Saba Oromoo kana hundumaa gorraatanii fixxumoo maal gootu? Hin qaltuu saba Oromoo kana hin danda'amu. Kanaafitu osoo hin jaallatini saba Oromooti wajjin dhaabbachuu qabdu. Ammas diskaashinii tokko tokkoon dhagaa. Maal jedhu? Hoogganni adda bilisummaa Oromoo harka kenne. Maaliifitu waboon harkan kennu nama jedhu nama akkas haasa'ufaatu jira. Nama haadhumaan poolitikaan karaa isaa hin baadhu. Nama akkasii fa'itu jira. Hoogganni Isaayyaas Afawarqii fakkeenya isinii fudhadha. Isaayyaas Afawarqii biraati. Taklaa Addan kan jedhu itti aanaan Isaayyaas Afawarqiidha. Nama guurratee biraa badee kunoo hoogganni galeera jedhanii Mangistuu Hayilamaariyaamitti harka kennee dibbee rukutaa turan hoogganni Sha'abiyaa galeera. Galaniiru isaan hin galle. Waraanni Isaayyaas hin geggeeffamu achittamee kukkee irraa kaasaa ture. Wayyaanee biraa warra akka Hayilee Kiiroos Assagid fa'a warra akka Tafarraa Kaasaa fa'a yeroo isaan wayyaanee biraa baqatanii galanii kunoo wayyaaneen hoogganni galeeraa jedhanii harka rukutaa turanii wayyaaneen galeeraa hin galle. Hammi hafe dhukkee irraa kaaseetu biyya isaa keessaa ari'e. Sodaa kana himsiisu waan hin taane kan jarri kun kan isaan hafanii pirinsipilii ganama ittiin manaa ba'an ishee irratti istiikii godhan kaayyoo sanatti maxxanan onnee isaanii keessa lixi kaayyoo sanatu. Kaayyoo kanaaf hin du'e obboleessa isaa isa biratti lafatti kufe. Isa kaayyoo sana fudhatee kufe. Xoofoo sana fudhatanii ka'an. Guca sana fudhatanii ka'an. Guca sana waan fudhatanii ka'aniifitu tasa gara booddeetti hin deebinu jedhan. Guca sanatu fudhate. Isa har'a obbolaan koo itti dhumantu na duukaa jira. Kanaafan iyya. Kanaafan taa'ee iyya. Isa isaan ittiin dhuman. Har'a akkuma biyyatti galanii lafa gurguratanii kaayyoo ofii gurguruun salphaadha. Wanti nama rakkisu hin jiru. Garuu nama sibiraa du'e jira. Nama dhiigi isaa dhangala'ee jira. Kaayyoo itu ilaalama malee nama mini kan ilaalamu. Utuu nama ilaalu ta'e nama baay'ee ilaaluu nan danda'a. Hangafoota koo baay'ee fooloo gochuu nan danda'a. Ganda koo fooloo gochuu nan danda'a. No! Hin jiru wanta akkasii. Kaayyoo ganamuma yeroo adda bilisummaa Oromootti miseensummaadhaan dabalamnetu nuyi kaayyoodhaan dabalamne. Gandaan hin dabalamne. Nama ilaallee nama duukaan buune. Ilma abaluuti jennee abaluu duukaan buune. No! Wanta akkasii hin jiru. Kaayyoo ilaala. Oromoon egaa siyaasiyaa kan inni wal'aalummi siyaasiyaa kan dhufe yeroo gandaan ilaalamuu hin danda'u. Amma abaawoon buqqisee yoo gale abaawoon hoogganni walakkaa caalaa yoo gale har'a namni tokko lagatti hafee pirinsipilii sana qabatee hin lola taanaan hamma dhumaatti lolichi itti fufa. Maal barbaaddu ba? Maaliif kaayyoon sun deebi'eera hin deebine. Kanaaf abaawoo hoogganni galeera waboon harka kenna inni jedhu loojikii raashinaalitii hin qabne. Raashinaalii faalsoodha. Namni kan si gaafatu deebiin deebi'eeraa sin jedha namni barate tokko. Namni waa beeku, namni siyaasaa beeku tokko. Okay, maaliif didan ijoolleen sun? Maaliif dide waboonii jedhee si gaafatu? Maal deebiftaaf? Maal deebiftaaf? Waan deebiftuuf hin qabdu. Waboon kan hin hafee fi kaayyoon sun kaayyoon ganamatti hin kaane iddoo hin geenye kanaaf hin hafee jedha. Namni bare namni sammuu qabu gaa aha jedhee gara booddeetti deebi'a. Warri sunoo dadhabanii haa ta'uu, dhukkubfatanii haa ta'uu, humnaan haa ta'uu, waan barbaadeen haa ta'uu galan hammi tokko hooggana keessaa galaniiru. Nagaadhaan hojjenna jedhaniiru. Hin dhumata. Miti isaanii galan harka kennan opidiyoodhaa wajjin jiru yookiin mootummaa opidiyootii wajjin jiru. Warri hafe garuu lakki hin gallu. Kaayyoon keenya hin guutamne lubbuu keenya laannaa jedhan. Ati maa rakkatte kana? Kottuu nu wajjin loliisiin hin jedhe.
Maaliifitu wabooni hoogganni galeeraa kun agartee waan waldhaalumarraa madduudha wanta akkasii. Haasaan akkasii kaayyoo wajjin waan wal argu miti. Namni tokko kaayyoodhaaf lubbuusaa dabarsa malee hoogganaaf mini kan inni lubbuusaa dabarsu. Shaabiyaan gaafa Taklaa Addan harka kenne sana gaafa sana dhumataaf ture. Wayyaaneedhaaf gaafa Haile Kiroos Abbaay harka kenne sana gaafa sana dhumataaf ture. Gaafa Tafarraa Kaasaa harka kenne sana gaafa sana dhumataaf ture. Hin dhumneef kaayyootti cichanii waan hafaniifitu hamaasa ta'an waan barbaadaniisa ta'ani kanaafitu moo'an. Mugaabeen kan inni moo'ee fi waan kaayyoo sanatti cichee hafeefi. Warri mootummaan Ingilizii wanti inni godhin bituudhaaf wanti inni godhin hoogganoota irraa gowwoomsee fuudhee gowwoomsaa meeqa hojjetee waan barbaadu hojjeteera. Mugaabeen harkan kennu jedhee kan inni fi lolee sadarkaa kan inni biyya Ingilizoota biyya baasaa keessaa kan inni baasee fi kaayyoo isaatti waan cicheef. Joomoo Keeniyaattaa kanaafitu lolee biyya baasaa keessaa baase. Kan biraa dhiisii Sudaaniin kan ishee kaayyootti cichitee Noorzi Sudaanii irraa cittee biyya ishee ijaarratteef kanaaf meeqaan isaati warra Saawus Sudaanii keessaa kan naqee harka kenne warra Arabaatti meeqa mana hidhaa keessa warri wajjin turtan beektu meeqatu dhaqee harka kennee nuun dadhabne lola dadhabne dhufanii mootummaa Itoophiyaatti harka kennatan meeqaan warri kan biraan harka kennaniiru hin kennin hamma dhumaatti lolanii bilisummaa isaanii egaa waabooni kanarra jira. Hamma dhumaatti lola hamma Oromoon walabummaan Oromoo labsamutti lolaa jechuudha. Kaayyoo sana beeku jechuudha. Kaayyoo sana liqimsaniiru jechuudha. Kaayyoo sana uummati Oromoo liqimseera jechuudha. Afaan faajjiin amma jiru kuni kanaan qulqullaa'u qaba. Waa'ee kaayyooti kan nuyi ilaalaa jirru. Waa'ee kaayyooti kan ilaalaa jirru. Poolitikaa haasa'uun dhowwaa miti. Yaada dhiyeessuun dhowwaa miti. Poolitikaadhaaf hojjechuun dhowwaa miti. Wanti hallee hinuma danda'ama. Nagaa haasa'uun hin danda'ama. Waan baay'ee haasa'uun hin danda'ama. Nagaa wabooni maroon maal jedhe? Nuyi nagaan jibbinee jedhe. Kaayyoo qabnaa jedhe. Egaa maal barbaaddu? Kaayyoo qabna. Kaayyoon ganamaa hin deebinee jedhe. Kaayyoon ganamaa iddoo hin geenye jedhe. Har'a warri lubbuun isaanii darbe warra akka Boomaa, warra akka Nadhii Gammadaa, warra akka Gadaa Gammadaa, warra akka Magarsaa Barii, warri akka Guutama Hawaas lubbuun isaanii utuu deebi'ee dhufe lammaffaa deebisanii kennu lubbuu isaanii hamma kaayyoon kun iddoo ga'utti deebisaati achitti nu ajjeesaa lafa nu gattanitti nu gataa malee kaayyoo kana dhiibnee hin gallu jedhu. Maaliifi agarreerra ka Guutama Hawaas akka na biraa deeme akka inni itti lubbuu isaa dabarseen arge. Nadhii Gammadaa akka inni Magarsaa Barii akka inni lubbuu isaatti dabarse. Abboomaa Mitikkuudha. Igga Zubantiiti. Moohee Abdooti. Kabbadee Damiseeti. Lammaa Warqeeti. Lammeessaa Booruu. Warra akkasii kuni warra kutatoo kaayyoodhaaf deemudha. Warra garaaf deemu immoo agarre. Waan isaan godhan akka isaan uummata kaampiitti gashanii ficcisiisan akka isaan kaayyoo darbatanii hallayyaatti gashan har'a deemanii asiif achi deemanii akka isaan itti wal gurguraa nama gurguraa jiranii agarra. Nama lama jira biyya kana keessa. Qomoo Oromoo keessa lamatu jira. Qolatu jira. Nama foon qabu jira. Nama dhiiga hin qabne jira. Nama dhiiga qabu. Nama lafee qabu jira. Nama lafee hin qabne. Nama baakboonii qabu jira. Nama baakboonii isaa bishaan ta'e jira. Kana ilaaluu dadhabne gaa. Kana waan ilaaluu dadhabneefitu kan biraa immoo dubbisuudhaa fi siyaasiyaa addunyaa siyaasiyaa geopolitiksii biyya sanaa waan ta'u wallaalleefitu yeroo hundumaa kan nuyi haasofnu karaa laafaa akkamittiin dhannee galla akkamitti harka laadha akkamitti dhannee lafa kee gurguran waa lama hawwuu hin dandeessu yookiin loltee biyya kee fudhatteetu biyyi kee biyya kee ta'a yookiin immoo dhattee afaan kee qabattee harka kee laatta jechuudha. Kana gaa wanti barbaachisaan arra. Diskaashiniin asirratti deemu yeroo dhaggeeffatan baay'ee nama gaddisiisa. Maaliifi abbo argeetu pooletishaaniidha. Abbo argeetu dhoqqee fuudhee wabootti gadi darbata. Bor qaana'uudhaaf jirtu. Bori salphachuudhaaf jirtu. Ijoolleen har'a baratan, ijoolleen educatediin, ijoolleen qawwee kaastee har'a akka keessan kana gadi ba'anii doktora ta'uu, profeesara ta'uu danda'u turan. Ala kanatti medical doctors, lawyers warra ta'uu danda'anidha. Lubbuu isaanii tokkitti qaban ishee akkasii ooftu kan isaan dabarsanii kennanii fi kaayyoo sanatti waan amanan. Kaayyoo waan jiruu fi kaayyoo sanatti
sammuu isaanii keessa jira, onnee isaanii keessa jira. Haadha isaanii ishee hiyyeetti ishee sabbata garaa ishee hidhattee ishee isaan barsiifte sana dhaqanii ganda namaatti jilbeenfatanii hojjetanii qallabuu jibbanii miti. Kan isaan ilaalanii dhiira diina nyaapha biyya keessa seenee obboleettii isaa gudeedu ilaale. Nyaapha biyya abbaa isaa keessa jaarsa abbaa isaatii ajjeesu ilaale. Nyaapha biyya keessa deemee dubartii ulfa hospitaala osoo dhattu karaa irratti ajjeefame. Nyaapha biyya keessa deemee mushurraa karaa irratti mushurraa wal fuudhee galu nama ajjeese dhiiga isaa lafa dhiiga mushurraa warra wal fuudhee cidaa wal fuudhee galu nama ajjeese sana ilaalagaa qeerroon har'a sana ilaaleetu ay kun dhumachuu qabaa jedhe kun dhaabachuu qabaa jedhe. Kanaafi warri asirratti baatanii dhoqqee wabootti darbattanii seenaa xuraa'aa seenaa tortora galmeessitanii dabartu. Tokko seenaa ofiiyyuu namni dhimma hin qabne jira. Maaltu na dhibee kan jedhu jira. Maaltu na abbaan fedhe waan barbaade yoonaan jedhe an dhimma hin qabu waan jedhu jira. Inni kan biraan immoo akka nama calluma horiidhaan bitamee nama waldaalaa horiidhaan bitamee horiidhaaf jedhee kan hojjetu jira. Horiidhaaf jedhamee kan deemutu jira. Warra akkasii kana homa tokko gochuun hin danda'amu. Homa tokko gochuun hin danda'amu. Kanaafi hamma danda'ametti waboo bira dhaabachuudha. Hamma danda'ametti kaayyoo keessanitti cichaa. Wanti opshiniidhuma hin qabnu kaayyootti cichuurraa ala Oromoon opshinii hin qabu. Filannoodhuma hin qabu Oromoon. Kaayyoo immoo kan qabatee jiru waboodha. Wabootu kaayyootti cichaa jira. Wabootu kaayyootti cichaa jira. Warri kaayyoo dhiisee galan. Abaawoo jechuun har'a isa laga jiru jechuudha. Abaawoo jechuun ana jechuudha, si'i jechuudha. Abaawoo jechuun har'a isa laga keessaa bookkisu jechuudha. Isa gaara arbaa keessaa bookkisu, isa gujii keessaa, arba guguu keessaa bookkisu, isa kunoo gindabalat keessaa bookkisu, isa walloo keessaa bookkisu, isa gomma geera keessaa bookkisu, isa jechuudha abaawoon. Namni tokko namatti min kennu, waaqa mini namni. Beekome an akka namni itti yaadutu baay'isee na dinqisiisaa jira. Mee waa tokkoon gaafachuu barbaadan nama warra na ilaalu kana. Amma haa jennuuti jabana durii gooftaan yeroo du'u jedhan tur biyya eessa akka ta'e hin beeku. Garbaa fi garbitti fuudhanii gooftaa wajjin awwaalu jedhan. Akka jedhan. Amma yoo abaawoon magaalaa Finfinneetti galan du'anii hundumtuu of ajjeesuu qabaa du'uu qabaa. Wajjin nattanii duutu hin duutan. Hin jiru soba namni wajjin du'u hin jiru. Kanaafi namni dhaqee wajjin awwaalamu hin jiru. Kanaafi isaan galaniidhaa fi namni hundumtuu kaayyoo dhiisee gala jechuuti. Namni lafa isaan itti dadhabanitti, lafa isaan itti laaffatanitti, lakki nuyi nagaadhaan deemna lafa isa nagaadhaan akka eessayyuu hin geenne beeku isaan akka filannoon hin jirre hinuma beeku. Opiidiyoon akka seen filannootti hin dhiyeessin hinuma beeku. Wanti isaan hin beekne hin jiru garuu hinuma nu ga'ee hin gallee jedhamini waboon immoo itti aansee lola. Amma abaa'oo hoogganaa olaanaa inni isin jettanii haasoftan inni namoonni tokko jedhanii haasan kun hoogganaa olaanaa jechuun warra poolitikaa geggeessu duwwaa miti bara. Hoogganaa olaanaa keessa wabootu jira. Military commandiitu jira. Hoogganaa olaanaa qixa daawurfaa humna kan qabutu jira achi keessa. Qixa daawurfaa hammuma daawurfaa hamma warra kan biraa humna kan qabu jira. Isaan abaa'oo ni gaara. Abaa'oo jechuun isaan. Abaa'oo jechuun waboo jechuun laga isa jirudha. Kanaafi mataa ofii naannessuu hin barbaachisu. Of confuse of gochuun barbaachisu. Kanaafi warri nama waaqeffatanii abaloo achi galee asin galtuu warri jettani kuni qaanfadhaame wallaalummaarraa waan maddeedha.